السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كيا نجا جرتني بقى جراتن إن شاء الله فيديو هارا سني قبل إن فيديو كينا هرا واي رفيسة إرادو بتجتشورا رفيسة كينا هالا كمين رفيسة بقى أوفي رفيسة مرجود دي لما فاكن فينتين إسا أجابو كان بقى أو هدو غاريدا waan wantoota lama har'a isinii qopheessu kana caalaa jiranatti fakkaatu inshallah kara viidiyoo keenyatti seenna. Kunoo akkuma agartan zanjabilii fi basal jechuudha. Tooma firee sadii qofaadha. Haguma barbaadan gootan. Egaa xixqqeessitanii cirtaniin booda haala agartan kanaan jechuudha. Dhiifama sagaleen kiyya har'a xiqqoo soggodanna jira. Khallaat finna jechuu akkanatti. Khallaat keessatti zanjabil cirra kanaa fi basal Tooma kana itti naqnee jechuudha. Akkuma nuu cabuuf bishaan xiqqootti daballee jecha. Heddummeessinu bishaan basalii fi zanjabilli barbaanna waan ta'eef akkuma nuuf khallaat hojjetu jechuu akkanatti sirriitti bulleessinee daakna jecha. Achi booda mishqaal yookaan maxaafaa fi akkanatti finnee bishaan isaa qofaa irraa baafachuu feena waan ta'eef suutaan bishaan isaa irraa baasna jechuudha. Isa kana hin barbaannu bishaan qofaa barbaanna. Dhugaa waan ani hedduu jaaladhee dinqisiise inni wanni kun lammaan jechuudha. Zanjabilii fi basali akkanatti eega cuunfeen booda isin mul'atee yaada. Hojiin isaa hedduu salphaadha. Yeroo illee namatti hin fudhatu. Mana nama hundaa jira basal shunkurtiin jechuudha. Basal mana nama hundaa jira waan baasiillee qabu miti jechuudha. Akkanatti zayita keessaa zayita barbaadan itti dabalachuu dandeessan jechuudha. Yoo hin jiraanne dhiisuu dandeessan. Ani fakkeenyaaf zayita viidiyoo darbe keessatti isiniif hojjedhe habba soodaa fi xuquraanuuzii fi qorunfudiin zayituun godhee kan kaaheen ture jechuudha. Zanjibilli of keessaa qaba. Haala kanaan fal'aanuma shaayii xiqqoo itti dabala jechuudha. Sirriitti walitti dhooyne rifeensa keenya qulqulluu ta'uu qaba. Lammaffaa filamuu qaba. Nagaan filamuu qaba jechuudha. Isaa walitti guguduufameeru itti dibuun hin ta'u. Sirrii fillee buqqee keenya sirrii rignee misaaji godhuu qabna jechuudha. Riguu qabna. Isuun hiifatin daqiiqaa 5 haga 8-10 suutaan tasgabbooyinee rifeensa keenya haala laafaa ta'een buqqee mataa keenya riguu qabna jechuudha. Eegatti dibneen booda. Achi booda laayinoon kiisa jechuudha. Sufraa wahuma isiniif argattan jechuudha. Wahuma argattaniin sirriitti guduufitan akka OA basamaata rifeensa keenya banaa ta'uuf jechuudha. Akkuma beekamu sanii sa'aat akkaadha haga sa'a 2 kan ofirra kaahuu qabnu jechuudha. Sa'aat akka dhiqatan rakkoon qabu haga sa'a 2 turullee rakkoon qabu jechuun inshallah. Akkasitti tolu abdiin qaba. Subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Itti aansee akkuma yeroo hunda maaskii rifeensaa hojjannee dhiqannu sanitti bishaan daafii ta'een dhiqachuu qabna jechuudha. Bishaan qabbanan taane yookaan danfaan taane bishaan jiddu galeessa ta'een. Dhugaa dhiqannee finneen boodatti bishaan qabbanaa ta'een shaxfii goona jechuudha. Haala kanaan cufne jechuudha. Bishaan oowwaadhaan dhiquu sun nagaan akka qulqulleessu nu gargaara. Bishaan qabbanaan immoo axaarra'annee bahuun suni basamaata rifeensa keenya cufne jechuun jalaa hin buqqa'u. Akka hin buqqaane nu gargaara. Achi booda isaa jiidhaa jiru filuu hin qabnu. Abadan haga goggogu eeguu qabna jechuudha. Minshafaa warra fayyadamtan minshafaa huccuu istiriichii ta'een yoo goggoysattan irra jaalatamaadha. Yoo hin danda'amne immoo yoo minshafaadhuma ta'e irruma kaa'e malee herregin. Suutaan immoo haala salphaa ta'een suutaan akkanatti xiqqoo shushukkuumte jechuudha. Herreguun hin ta'u. Inshallah akkasinitti tolu abdiin qabaa. Warreen jajjabeessaa jirtan galatooma. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.